Namichi osoo hin beekin konkolaataa ofiisaa hatamee ture deebisee bitate. Dubbichi akkana. Dargaggeessi ganda 36 Ingilizii Iwan Valentine jedhamu Honda Civic Type R halluun isaa gurraacha bara 2016 halkan tokkotti bakka konkolaataa dhaaburraa jalaatti hatame. Kanaaf Valentine konkolaataa isaa dhabuu isaatiin baay'ee gadde. Garuu konkolaataa biraa moodela wal fakkaatu kan konkolaataa isaa fakkaatuun bakka buusuudhaaf yaade karoorfate. Sana booda namni kun konkolaataa gurgurtaaf dhiyaatu miidiyaa hawaasummaa irratti arga. Akkasumas halluun konkolaataa baratti hojjetamee fi sirni qilleensa baafannaa konkolaataa hatame sanaa wajjin wal fakkaataa ta'uusaa hubatamuu qaba. Gabatee konkolaataa bade sanaa fi konkolaataan haaraan inni bitachuudhaaf karoorfate adda waan ta'eef hanga doolaara 26,000 ol kaffalee konkolaataa kana bitatutti wal fakkeenya isaa irratti baay'ee hiyyaanne ture. Akkasumas Valentine konkolaataa erga bitee booda mana ga'ee wantoota ajaa'ibaa tokko tokko hubachuu jalqaba. Akkasumas konkolaataa keessatti kochoowwan dunkaanaa fi dameewwan muka ayyaana qillee tokko tokkos arguu jalqabe. Yeroo kanatti wanti hundi konkolaataa hatame sanaa wajjin tokko ta'uusaa hubata. Namichis baay'ee raajamuu eegale. Kanaaf Valentine GPS konkolaataa keessa jiru laaluudhaaf murteesse. Garuu konkolaataa isaa isa kanaan dura bade ta'uusaa adda baasuudhaaf odeeffannoo amanamaa bira ga'uudhaaf rakkate. Namni sun garuu shakkiin isa boqochiisuu hin dandeenye. Dhumarratti namichi konkolaataa kana gara bakka gurgurtaa Hondaatti geesse. Ogeeyyiin achi jiranis konkolaataa qoratanii lakkoofsi galmee konkolaataa jijjiirame soba ta'uusaa akkasumas konkolaataan kun kan Valentine irraa hatame ta'uu mirkaneesse. Konkolaataan kun yeroo ammaa kutaa qorannoo yakkaa poolisiitiin qoratamaa kan jiru yoo ta'u, qorannoon erga xumuramee booda konkolaataan kun dhaabbata inshuraansii Valentine Insurance Companytti akka kennamu UPI gabaasee jira.